Oolmaa harreen dhala namaaf ooltu yaadachuudhaaf May 8 yookaan caamsaa 20 akka addunyaatti kabajamaa jira. Girmaa Guddisaa dabalataan qindeessee jira. Akka addunyaatti guyyaan harrootaa kabajamaa jira. Yeroo hunda caamsaa 30 yookiin May 8 akka addunyaatti guyyaa kabaja harrootaa jedhameetu yaadatama. Yeroo ammaa kana keessatti addunyaa irratti lakkoofsi harrootaa miiliyoona 50 akka ta'etu himamaa jira. Biyyoonni harroota hedduu qabaachuun beekaman keessaa Itoophiyaan sadarkaa isaa jalqabaa irratti kan argamtu yoo taatu harroota gara miiliyoona 11 ta'uu ni qabdi jedhameetu beekama. Harroonni uumama isaaniitiin hariiroo cimaa nama waliin qabaataniin faayidaa olaanaa dhala namaaf kennu irratti kan argamanidha. Harroonni dirree waraanaa keessatti gahee hangana hin jedhamne bahatanii jiru. Harroonni obsaa fi cimina isaaniitiin kan beekaman yoo ta'an lafa rakkisaa keessatti tajaajila kennuunis ni beekamu. Guyyaa harrootaa sadarkaa addunyaatti akka kabajamu namni taasise saayintistii maqaan isaa Ark Raaziq jedhamudha. Raaziq tajaajila harroonni dhala namaaf kennaa jiraniin xiyyeeffannaa akka hin arganne hubachuun mirgi harrootaa akka kabajamuu qabu dabalataanis guyyaan ayyaana harrootaa akka addunyaatti kabajamu taasisuu danda'ee jira. Kana malees Raaziq nama bineensotaa fi bineeldotaaf yaadda'uudha jechuun himamaafi. Guyyaan ayyaana harrootaa kabajamu kan eegale bara faranjoota 2018 keessa yoo ta'u bara kanaan marsaa 6ffaan kabajamaa jira. Harroonni bara humni ibsaa hin jirretti akkasumas qaroomina dhala namaa keessatti tajaajila guddaa kennaa turanii jiru. Harroonni amala gaarii nama waliin akkasumas bineeldota manaa biroo waliin jiraachuuf gonfatanii jiru. Harroonni haala qilleensa raaguuf dandeettii uumamaa addaa akka qabanis himama. Harreen bineelda mana keessa isa alaala guuruu hin dandeenyedha. Inni biraan ammoo harroonni handhuura hin qaban. Dabalataanis harroonni osoo wal irraa hin kutin sa'aatii 24 guutuu marga dheeduu ni danda'u jedhama. Harroonni sa'aatii tokko keessatti fageenya kiiloomeetira 49.89 imaluu akka danda'anis ni himama. Tilmaamni umrii harreen tokko jiraachuu danda'u ammoo umrii 50 hanga 54 akka ta'e qorannoon ifoomsee jira. Gosoonni harree bakka lamatti kan qoodame yoo ta'u inni jalqabaa harree Nuubiyaa kan jedhaman yoo ta'an inni lammaffaan ammoo gosa harree Soomaaliyaa jedhamuun kan beekamanidha. Harroonni namoota baadiyyaa keessatti jiraataniif akka konkolaataa fe'umsaatti tajaajila kennu. Namoonni baaddiyaan bishaan itti waraabbatu, ittiin gabaa dhaqu, ittiin midhaan calleessu akkasumas ooyiruu irraa ittiin midhaan manatti galfatu. Haa ta'u malee hawaasa keenya biratti harroonni tajaajila hanga kana haa kennan malee kabajaa fi xiyyeeffannaa hin argatan. Harrootaaf kunuunsi taasifamus baay'ee gadi bu'aadha. Kana qofa osoo hin taane namoonni tokko tokko hubannoo harreef qaban gadi aanaa waan ta'eef maqaa harreetiin ittiin wal arrabsu. Namoonni oolmaa harree beekan ammoo harree miti harmee jechuun kabaja harreef qaban ibsatu. Sababni isaa ammoo akkuma harmeen ilmaan isheetiif obsa qabdu harreenis obsa guddaa akka qabaachuu isaa kan agarsiisuufi. Namoonni gariin yeroo wal eebbisan ammoo gara bal'ina akka saree gateetti akka harree qabaadhu jechuun waliin eebbisu.